ni jira. Wallahi waan nama gaddisiisu waan namatti dhagahamu. Obboleen kiyya viidiyoon har'isanii qabadhee dhufe warroonni biyya keessaa mana bittanii mana sanarratti kaartaa pilaanii mana qabaatee yookiin caraqaa lafaa kaartaa pilaanii warroonni qabdan badii jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo kaartaa pilaanii manni kee qabaate rakkoo guddaadha jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Asuma viidiyoo keenya laayik share subscribe gochuu jajjabeessa isin jechuun barbaada. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya warroonni dhaamsaa tantamaan isinii qabu warroonni mana kaartaa pilaanii qabaatus kaartaa pilaanii dhabus lafa kanatti mana kanatti deddeeftanii otoo ooltaniin buliin akka itti baafattan. Kaartaa pilaaniin kun mootummaan seera haaraa baasee jira. Mootummaan seera haaraa kana kan baasee raqalee otoo hin bubbulee jira. Kanaafuyyuu isin mootuyyuu namoonni yeroo ammaa kana biyya keenya keessatti lafarratti bitu jechuudha. Akkamitti isiniin fakkaate? Fakkeenyaaf lafarratti bitu yoo jedhe mana tokko kaartaa pilaanii qabu kan jiraatu ta'e mana sanirratti deebisanii yoo abbaan kaartaa haaraa mootummaan baasisan irraan bitan ittiin hojjee irraan qayyaree deebi'anii 3,000 4,000 kafalanii 300 4,400 kafalanii lafa sanarratti kaartaa baasu. Gaafa san abbaan sun haqamee abbaan kaartaa 300 300 4,400 bitame sun bakka bu'a jechuudha. Kuni yeroo ammaa kana ilmi namaa rafaa jiru. Yeroo ammaa kana ilmi namaa halkanii guyyaa hirrinni jiru. Kanaaf wanni kun immoo qabatamaan kan beeku jechuudha. Mucaa tokkotu turte. Su'uudi Arabiyaa waggaa dheeraa turte. Mana isiisan keessa obboleessatu ture jechuudha. Obboleessi isii ture. Obboleessi isii kaartaa mootummaan seera mootummaan baase kan gonkumaan jijjiiramu jechuudha. Maaliif namni hojii isaa malee waan biraatti kanatti fi waan tokko yeroo ofii keetii bira jiraattee yeroo ofii keetiif tattaafattee malee hin tattaamu. Mucichi nama ani beeku hojii isaa malee isii kana laalle. Gaafkaanii man isii sanarratti kaartaa pilaanii 300 baasan. Ofii maqaa sana kan maqaa ofii maaliif mootummaa malee manni suni waan abbichi maqaa seera mootummaan baasisan hin jijjiiraniif fide hin jijjiiramu. Kaartii 300 kafalee. Gaafa kana fidanii irratti baasanii isin gaafa Saawudiidhaa galtu manni isii qabalee deettee yeroo laalchistu manni isii kaartaa pilaanii irratti baamee jira maqaa nama biraatiin jechuudha. Yeroo maqaa nama biraa ta'uu jette maal fuulduree garuu waa harkaa qabaadhu. Mucaan sun utuu mallaqa harkaa qabaattuu baattee kasaaraa keessa seente. Ganaa takka jettee wacii waliigalatti yookiin kaara 500 yookiin 600 baasuu dandeetti. Kun maaliif jedhee wanna keessan biyya ijoollee biyya arabaa jirtan tooyannoo godha. Tooyannoo maal gootanii isin halkanii fi guyyaa maal keessa jira? Manni sun maal keessa jira? Lafti sun maal keessa jira? Kaartaa pilaanii kan caraqallee namni yeroo ammaa jechuudha dhugumatti rafeesanii bulu. Sirratti dalaga. Utuutti teetu sirratti dalaga. Mana san bitachuuf gaafa manni sun ture jedhamuutu rakkoo sirra jechuudha. Kana gochuuf immoo ati halkanii guyyaa tattaafachuu qabda. Halkanii guyyaa akkamitti tattaafatta? Mana kana naatoo edda dhaqaanaa gaafa amala inni keenya baabara akka bishaanitti ba'a. Mala inni ijoollee biyya arabaa akka bishaanitti yaa'a. Walitti hin qabu. Waatus jala deemu. Yoo ati mootuu calliftee akkasumatti kan laatu ta'e tokko waafa galtu yoo harkaan qabaanne ta'e tokkotu itti fayyadama. Maaliif ati hin to'attu jechuudha. Waan akkanallee irraa of eeggannoo godha. Biyya bilbilaa waan keessan qabadha. Biyya bilbilaa mallaqni keenya baankii jira cheekola ilaalamaa bara rakkoota kan qabu. Yoo waan akkaawuntii keetiin kan jiraatu ta'e mallaqa kee cheekkoosisuu dandeetta. Mana kee cheekkoosisuu dandeetta. Lafa kee waan biraa dhiisa waan bakka hundumattuu waan hunda keessattuu wanta keessan to'achuu qabdan. Kun immoo faayidaa keessan malee namaaf miti. Kuni yeroo ammaa kana ilmi namaa takka malee rafaa jiru. Abatan jechuudha. Wallaahi lazii biyya keenya keessa waan akkanaatu jira. Namni yeroo ammaa lafuma namaa bitee lafuma namni bitate deebi'ee
mootii booda gurgurata. Ila xaxaatu jira beekan xaxaatu jira biyya keessa. Yoo lafallee bittan lafa qulqulluu kaarta pilaanii qabu qawlaa gaalee hunda guutte. Yoo lafa caraqallee qabatan taate seeraan jechuudha. Isi amma deeggamaa jiraayu namoonni lafa caraqaa qabdanis seeraan birri keettee hin baasisiifta hin baafatte. Garuu irra guddina lafa caraqaan bitee irraa fakkaata pilaanii qabdu lafuma qullaa bitii bolokeet ani viillaa irratti ijaaruu otoo hin taane waan ati irratti ijaartu kilaasii lama si geetti. Obboleettii biyya hambaa jirtu kilaasii lama yoo irratti ijaarratti ati warri namni amma bakka fakkeenyaaf biyya arabaa keessatti ijoolleen mana kireeffattee jiraatu. Kilaasii takka kireeffattu biyya keenya keessa ijoolleen mana kireeffatu. Kilaasii takkaa fi iddoo manyitaaf saaloonii kuma kireeffatan. Si'oo gibbii ka qabdu kushiinaa ka qabdu gibbii kee keessa akka feete ka taatu kaarta pilaanii kilaasii lama sin jettu manyitaaf saaloonii sin geetti irratti yeroo dabarfatta. Gaafa kana mootuyyuu siif alhamdulillah shukrii guddaadha. Waan kee keessa osoo gibbaata. Inshallah mukaallee irratti ijaaradhu. Bolokeeta biyyeetillee irratti ijaaradhu. Waan keetii osoo gibbaata. Namni waasi godhan jiru. Kanaafuyyuu wanni sitti dhaamuu barbaadu ijoolleen biyyoota garaagaraa jirtan jajjabaadha. Lafa keessan to'annoo, mallaqa keessan to'annaa. Bakkuma hunda waan qabdanirra hattaa ila meeshaa kaargoo galchitan uffata keessanis to'annoo godhan. Meeshaa keessanis warroonni kaargoo maaliif isin amma gubbaa kana kaartoon ilaalaa jechuun ijoollee ijoollee meeshaa biyya arabaatirraa galchitu. Gubbaa kanarra kaartoon ilaala keessi okkuu ta'e beektaa. Isin amma namni qarasisee hin beeku. Asiinsisee kunuuma asiif fakkaata buleeyanti. Isin halkanii guyyaa tooyannoo gochuu qabda waan hunda waan qabdanirra yoo hin to'anne immoo akka dhoqqee keessa lixxuun akka hin baane beeki. Maaliif wanni bade tokko abadan siin deemu. Wanni tare tokko abadan siin deemu. Gisee tokko waggaa lama waggaa sadii ture ta'e akka beeku kaargoo ofii kootii ergee ture. Kaargoo erginee ture. Ila maal gootan isiniif fakkaate? Kaargoon sun yeroo hajjiitii wal qabateeti meeshaan sun jechuudha achiin bitte bu'e. Yeroo hajjii zoon taadhamitiire namni hin baay'ata jechuudha yeroo hajjii. Kanaafuyyuu obboleeyyan koo wanni isinitti himu waa hunda keessan biyya bilbilaa to'adha. Malleen keessan hin ba'a. Yoo hin to'atin immoo qilee akkasiin tan beeka. Dhugaan isin nyaadha. Waa hundumaa waan qabdanirraa to'achuun dirqama keessan. Ati bar biyya bilbiluu ooltaa, ati bar biyya haasaa ooltaa, ati bar miidiyaa taa'uu ooltaa, ati bar TikTok irra taa'uu ooltaa, ati bar waa hedduu irra taa'uu YouTube irra taa'uu ooltaa. Kanaaf jechuun obboleettii kan si jaalladhu wanti gootu meeshaa kee to'adhu. Meeshaa kee yoo hin to'anne ati kasaaraa keessa akka seentu. Bilbilli kun fakkeenyaaf guyyaa kana guutuu biisii ta'aa oola jechuudha. Namaan haasoftaa waan biraatiin garuu biyya bilbiltee manni kee jira, lafti kee jira, meeshaan kee jira jechuun dirqama keeti. Yoo kana godhin maatii immoo kasaaraa keessa seentee jirta. Viidiyoo keessanitti dheeressaa jira. Viidiyoo kee mootuu laayik fi subscribe naa godhaa. Warroonni supperchaatii naa bituu barbaadan supperchaatii naa bitaa please. Akka daddafee malleen kiyya gara hamma dandeettanii supperchaatii naa bituu dandeettan fakkeenyaaf qarshii 10 qarshii 5 qarshii 2 qarshii takka bakka wantoota dandeettanirraa please supperchaatii tik 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 godhaa warroonni dandeettan.